Amani potaka danke konga pure Okumanda pade shake the redawa Sota tina sawe Lapu Michuduga ya la seko Magal Ashamaa argafuun jira jirtu akka bakka jiraattan har'a waan hin qabadhe dhufee wanta rifeensaaf baay'ee bareeda ta'e wayidha. Rifeensi kiyya maaliif akka ta'e malee hin guddatu. Rifeensi kiyya rifeensa baay'ee gabaabaadha. Naa caafii isaa muree yoo guddate jedheetiin yaadaa jira. Kabiraamoo jechuudha wanta rifeensa bareechuu argeen jira nama dhugaa rabbii duraan rifeensi kiyya goofarii gochuudhaaf goofarii naaf hin ta'u tureeyyuu akka haphachuu ta'a maal. Kaza maali yaade wantoota kana YouTube irraa ilaalee fayyadamuu eegalee urgoo fi anqulaalii tokko fi zayituunii jechuudha. Ana baay'ee ariifidha. Torbeetti see tokko fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Ana dhuga baay'ee gaariidha fayyadama. Ani torbeetti yeroo hundayyuu ni fayyadama. Rifeensi kee jijjiirama baay'ee qaba. Rifeensa illee warroota rifeensi isaanii dheerachuu danda'ullee wantoota kana fayyadaman dheerataa fi kiyammoo rifeensi uumamu natti fakkaateen guddatu ijoollee maalidha rifeensi koo guddachuu jedhu takka caafii muraan guddatu sangoodhaan guddatu kalaas baqa rifeensa hin guddanne baay'eetumaan dhiisee abdii kutee na baay'ee gaariidha fayyadamaa isiniin jedhaati haalatti ani dibadhu na wajjin ilaala amma nin dibadha jechuudha rifeensa keenko waliin dhedhee sirriitti waliin rukuta anammoo maastikaa faayinaan dabala akka maastikaa nyaachaa jira yeroo viidiyoo waraab haasaa miti halkan ture kan hin dibadhe halkan kisa isaa tokkotti hin dibadhe waan sin ajaa'ibu viidiyoo kan halkan kisa tokkotti waraabe sanaaf haasaa intin hin jenne haasaa viidiyoo waraabin ture sababni isaa sagalee kiyyoo dhagaan namoonni rafan minaamin hin jeequ jedhee jechuudha ergasii sagalee gubbaatti waraabaa jira asirratti waliin rukutee akkuma dhadhaa fakkeenyaaf dhadhaa nuti biyya keenyatti rifeensa keenya bawannaa jechuudhaaf dhadhaa dibannami bakka akkuma dhadhaa gootanii dibatta sammuu keessanii baay'een jijjiidha sammuun keessan baay'ee gaariidha waan baay'eedhaaf gaariidha jechuudha dibachuun arkuma argitan rifeensi kan koo rifeensa baay'ee gabaabaadha garuu kauma qaban jajjabeeffachuu wayyameere innaa jajjabeessan jira akka goofarii naaf ta'u akka ni barbaada akka naaf ta'u fireezii faa akka naaf ta'uuf diqqoo akka keessi isaa baay'atuun barbaada yeroon tokkosus akka narraa intin hin jenne jechuudha akka haphii beeta rifeensni haphii yeroo tokko san bakka inumaan dhumaayyuu beektanii keessisaa yoo baay'ate gaariidha. Innaa sababa kanaaf akkasitti wantoota kana fayyadama. Wantoonni rifeensa kooti fayyadamu baay'eedha. Garuu wanta ani jijjiirama irratti argee fi baay'ee bareeda jedhu isaa irra sin agarsiisu kana. Innaa haala ittiin dibadhullee akkanumatti dibadha. Bilbila gidduu irra bilbilamaa jira bannaataachuu. Maali beektu osoo gubbaarra sagalee waraabaa jirsin hin jenne irra bilbilame eenyu akkanaa bilbila beektanii siistarii kan koo biyyarra tuma siistarii koo wajjin asee deebi'an malee sagalee irratti wannaa jechaa innaa maal ture naa maal jechaa turre dibachaa hin jira haala kanaan ani garuu maastikaa baay'een jaaladha beektu maastikaa malee jiraachuu hin danda'u. Inna bakka haaluma kanaan diddibattu minaamin ነገር baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee gaariidha rifeensa keessanis fuula keessanis kunuunsa wantoota fuulaaf baay'ee bareeda ta'an immoo kana booda qabadheetiin dhufaa jira. Banagaraachin laani koo wantoota adda addaa baay'ee YouTube keessa koo wanti ilaalan wantootuma fuula fa'aa
maal kana ilaala sababni isaa ofii kiyyaallee fayyadamee YouTube illee sababa fayyadamuuf wanta ofii fayyadame sanas viidiyoodhaan guyyaa tokko wanta ofii fayyadamu namatti agarsiise namni soo fayyadame bareeda yaada akkasii waan hin qabuu fi akkasii yeroo dibattan jechuudha sammuu keessanis riguu qabdu keessasa sammuu keessan jechuudha akka bakka beesen wanna jedhu akkuma dhadhaatti beektani das nama jedha keessi akkasitti wannaa gootanii akkasitti bakka sirriitti ashawuu qabdu keessasa yoo akkana wannaa jedhu kanatti jechuudha baay'ee gaariidha. Hunduma isaa jechuudha irraa nambisinaa sababni isaa faayidaan qabu waan ta'eef yoo hafe akkuma dhadhaatti das nama jedha garuu sammuu kee irratti yeroo dibatti dhugaa dubbachuuf taana nuti dhadhaa argannee dibannu wantoota akkanaa kana ofuma keenya uumne dibachuun barbaachisaadha sammuu keenyaaf iyyuu rifeensi keenya qibaatii adda addaa waan barbaadu baay'ee gaariidha isiniin jedha yoo barbaadan akkatti dibattanii sa'a 2 turuu dandeessanii ani mootu galgal halkan sa'a 7 halkan keessa kan inni dibadhe dhugaa isin jedha akka nu biraatti sa'a 1 jechuudha halkan keessa kanaaf maaliin godheef feestaaliidhaan maree shaashii koo hidhadhe akkasitti gixxim godhee ittiin rafee jechuudha sababni isaa halkaniin dibadhe anammoo ittiin bulee ganama dhiqachuun jaaladha akka bishaan isaa zayitiin isaa akkatti hin buune maaliin godhee sirriitti feestaaliitti maree jechuudha feestaalii kurtuu moobaal jedhan kan akka biyya keenyatti na gubbaadha shaashii dirqeen godhee hidhadha kaza akkasitti rafaa ganama dhiqadha ganama bariisa haramayaa kaayee otobus yaabbadeeti hawwata hin baay'ee ganama bariisa haramayaa kaayee otobus yaabbadeetiin hawwata hin baay'ee amma lipoota kaadhanka konga bu'ee okkumaan dhaabbadee shagee dirree dawaa suuta tiinaa sawee lubbuu